Dhiira fe'an. Dhiira kanaa. Haga sa'a kudha tokkotti jimaa keenya fudhannee deemnaami. Dhorkaan jimaan bakka dalagatti. Wala garra. Saahiba kiyya zammaanoo. Hallayyaa seentaa akkam bika jimaatu itti. Maal? Mataadhaan akkanatti. Ati akkamitti eessa haga sa'a kudha tokkoo san fakkeenyaaf? Obsee ture. Galgala kamaati? Galgaluma xiqqishoo qama. Xiqqishoo. Qurxaayoo? Kuna fuutaa. Kombeeta mangistii yoo hojii dhaqee dhufe deemtan. Seenee. Namichaan da'uu deemta jaanii ati akkam taate? Waa takka naani maal taate hoo? Bakkuma feete sanuu qurxaa kana jalaan bitee xayyaara tar sadii hora haadita yoo saahibni kan kee eenyu Aleksi Taayyee takkaa xayyaara qorin qurxaa qurxaa sadii xayyaara. Gadaa baasuun korre Alex maal haasoo jirta ati baasarra xiyyaara? Laa ilaaha illallah. Taraa sadii qoree qurxaan kun. Inni gadaa baasuun Maal korre deemcha? Odaa qoree galu. Odaa koreegaa odaan ifa osoo dhumin dura koreegaa. Kan mucaan kun maal isaati gisee hunda waa'ee horuu kana maal isaati horee jira maal afaan akkanaa ishee mucaan kun nama baala gida walla. Dhiirti homo horarraa mee ol fidiiti dhiyoo tana mardiyaa takka fiddeetiin galgala guutuu taa'ee qoflaa bulee viidiyoo tokko laalee. Horee jira naan jaa odaa maal horee jette? Horeen jaarramtee horsiistee siin jee oleessa kiyya. Inni wooma horaami. Wanni kooti maali waa'ee dhiirti homo kaasuu jira. Aboo anaa buucaa kanaan deemu walumaa afaan nu hafitu murtii guutu. Boolu batalatti. Dhagaye buucaa miti amma Alex irraa gabbuu namoo. Wallaahi miskiina. Miskiina. Hodhu mardiyaa Bilaal. Bilaal argeetiin bar Bilaal bareeda ibirri ni qabna teeleebirri ni qabna naanin achumaan kutee. Bilaal barsi rakkaatiir hoteela raftii nyaanni makiinaa takkaan deemu jira jee galgala wal agarree hoggu kana meewoo 200 fidii jeen saahibni keenya tokko hoggu kana hin qabu jee kaash qabadhee takkaa deemeen beekuun amal lamaaf hin deemaa jee. Yaa ibirri deema gisee hedduu inni. Jannaan haa ibirris ni qabna teeleebirris ni qabna nigdi baankii ni qabna awaash ni qabna ennaan bu'aan sadaka kadhattoo kanarra hin agarree rabbis ni haa kan nu jee bira dabre. Sila akkasii qabaatanii gaarii wallaahi anu guyyaa meeqa sadaqatu fadhe. Yaa sadaka kadhattuu bara amma sadaka kadhattuun ammaan tanaa bara hundi isiidhaa ibirri ni qabdi teeleebirri ni qabdi nigdi baankii ni qabdi. Akkana modernize ta'uu qaban. Yaa. Guyyaa meeqa wallaahi ni sadaqa dajjee dhabaa oola. Kaashii ni jira. Zamaanoo gaafii takka si gaafadhu. Afaan baalageetii miti gaa. Afaan baalageetii miti afaan sama. Zamaanoon beeydaadha qashtii qureeshidha jechuun Bilaal fokkotaadha jechuudha. Akkas jechuu miti. Zamaanuma qofa ibsuudha. Anuma qofa wanni dhaba garuu rakkoo maaltu jira beektaa murtii. Nama xiqqishoo saayikooloojii qabu biratti yoo nama tokko faarsite kaan itti dhaga'ama. Teeraappisii barbaachisa nama akkasiisan. Amma gaa Bilaal wanniidha malee amma Bilaal ijoollee ismaartiidha malee ijoollee gammoojjiiti malee biraan yaara. Ati bookete qorra maal fete qoy zamaanoo? Maali bookete koo maal godhi jaan Dalan guddoo warra bookeedhaa baddeessaadha. Saniif bookete koo baddeessa takame kanina. Bookee guddoon taa'u gadhiisin bookee xiqqoo wanni dhaadheessitaniif maali? Hai bookete koo irra guddoo dharee maqaa xiqqoo malee. Irra bareeddii. Irra bareeddis irra guddooras ifa qabdi. Bookeen karaa makiinaati moo biyya? Biyya naannoodha. Naannoo of dandeessu. Aanaadha. Aana naannoodha. Obboleessa kiyya gaaf tokko achi dalagaa beektaa? Hayyee tuujii anillee ni beekaan gaaf tokko lagarree. Tuujiin gaafa achi dalagu sani mucaan nu dabalee xambiyyeen hin galan maali mucaa ni galan fadhooni maaliif galta bookarraa? Hunoo ganamarraa makiinaa firaashaatu firaasha guutee fidaa warri gitaraa dheeraa fansaa. Makiinuma firaasha gurgurtuu dhufaa isboonjii kana. Makiinaa firaasha lafarra fa'achitti namni bishaan illee dhugu boombaa haayilaandi malee lafa sirra firaasha malee. Ganamarraa makiinuma firaashaatti dhufaan biyyuma namni akkanatti firaashni dhufaa oolu tanan taa'u yommuu mucaa dirqitti xiqqoo teessifnee booda gal. So ati bookete koo yoo maal nyaatu jirta? Firaashaa toolaan gurguramu firaash. Biddeena. Halkan namni walakkaa sa'a 8 akkamii biddeena nyaata obboleessa kiyya. Saahiba kiyya biddeenni gaariidha laa. Meedis yaa murtii haanuma nyaatu yoo nama gabbate. Eenyuun?
Bilal. Zaman Kana Allayyaa gabbatee seen. fi haadha wanni dhaa ta'ee heerumte wallahi rabbi nu garsiisin hin garruure. Ni gabbata yaa mucuma kana gabbata wallahi namni meeqaatu akkatti uffadhee gabbate. Dhiyoo tana garuu yeroo sanuu gabbatee jira gizeen argu namni hin gabbanne jiru ni gabbata Bilaal Biyyaalaa jira kiyya. yeroon biyyaalaa jira. Awwadii saahiba kiyya hin gabbatiniiti. Hin gabbatiniidhis. Garuu numa nyaaddu gabbatuu baattus. Bilaal kun soomani hin geenye maal qotta baati dirree daadha. Haala waadhaan. Maal hin geenyeetiin? Soomani wanni dhaan maggaarajaa faayida qalama dibaabeetti soomana. Soomanii dhufe dirraa deemee magaalaa fi qalama deemee. Dheeraadhaan. Zammaan asitti hin galeera. Diradootti hin galee. Dalagaan Dalagaan achi. biyya jaalala. Mana kanas na kireeffadheetiin asii galee. Mahoonni qamaata. Barandatti hin qamaata ogguu dhufte ganaa na bira qamaata. Ijoolleen teenyetu qoyyoo uummanni dalee naa kottu naa jettan dhummoo qamaanaa malee. Meeqa nan jee bara hunoo gaafii sirrii amma gaafatteera. Biyya kanaa bar qamaadha zammaan. Eessa qamaana? Si wajjin qamoo uffadha. Zammee kiyya natti tolta. Bro nama hojii qamaana siin jiru hunda buloo godhe. Naasii Hunda biloo godhe amma. hunda buloo godhe haafillee Kanaan amma. naaf amma biloo godhetti gizeen qabu. Azalatti nama hojii qamaana zammee minaamin siin jee buloo godhin. Bar isaa dalagaa hin qabne bar. Qamaatii isaa malee. Yoo tunnaaf dalagaa taate hoo. Ani amma zammaan ogguu jaa maaltu mataa keessa na dhufa? Luuluu isaatii mataa keessa na dhufa. Mataa kan keessa mataa xiqqishaa kana keessa daawwanii dhufanii. Mataa keessa na dhufa. Ji'uma keetii na Mataa dhufa. keessa waan na dhufa. Aish qabbatti. Zammee kootu hojii qamaana nama siin jiru kana hunda buloo godhe bro. Bar zammee natti tolta. Mirqaan keessa jaa wajji qamaana malee wajji dareena. Zammee arra sii danna sun si argee yoom dannas ta'e ijoollee daansii asirra galchite sii danna sun si argee isaa dhuftee danna sun jirta moo wanni sun AI'n dalagamte. AI dalagadiitti jira. Anumarraa. AI'n dalagamte jeenan koomantattu. Na fakkaata anu waan dhabu anu na shakkisiisa. Lakkuudha qabdaa obboleessa jee sanuu gaala loqoqoo tokko jii. Anaa miti gaamurti. Kun immoo asii miti annin beekaame obboleessa kee. Ani daasii takkaa naas daasii taphatu gorteeti. Ijaaba xeeree waxee dhagee waan kanaa. Haara taphatu bilaal ta'ee furdatti bilaal ta'ee furdatti. Bilaal isaa furdaa yeroo san gaafa turu. Awoo murtii guuto. Oo. Ni fuudhee naan jaan kaa murtii guuto dhugaadha. Dhugaadha. Nurraa usaan jeemboo murtii guutoon fuudhuutti xiqqaadha. Baabaan ta'a. Waan jettuuni Bilaal. Bilaal Baadha. fuudhoo si godhu. Ta dur fuudhee oo biraa mukatti fuudhee jeen hoggaa akkasii si gaafatan. Baabaan liqiiba. Baadha. Ree murtii guutaa sama jiraata hiree akkanumatti hin fuutanii yoo. Jaartii qabna fuunee naaf zammeen jee ta biraa ittiin sii dabalaa dhiyoo tana murtii guutoo ati fuudhee dura qabamee hin dhageenye. Qabama hin dhageenye saayiba kiyya. Murtii guutoo fuudhinani murtii guutoon fuudhu jedhanii namni wal lolu jira karaa ganda garaadhaa kanatti. Bira dhoomatan eegaan dhufe. Maaliif wallolan dubata kan intala isaana kan deemu aare moo maaliif? Maali murtii guutoon fuudhuu jaa kaan murtii guutoo fuudhee jiraa jaa. Ani amma sumaan gaafadha jeetti firraa. Kun taalaa wanni kun kan fuudhan koo. Baadha. Jaartiin baana dide jaartii. Baadha. Taraa meeqa fuudha? Hayi. Hai. Fuudhee. Ni qaba. Mee nyaata illee itti fufaatuma deemu. Nyaadhuun jeen alawaan ni qabbanooti ogoo qabbanooti hin bareeddu. Halawaa moo? Halawaa. Dhiisi isaa Nyaatan halawaa. Halawaa oowwa kanatti nyaatanii. Diredhaan oowwa boo wallaahi oowwa. Diimate garuu mucaan kun. Ambar yaa rabbi nama hunda dirree daaggalchi. Yaa Allah. Akkana si haayoo godhayyoo. Rabbi rahmata haa godhuuf. Obboleettii yaadataniif ni seetu. Rabbi rahmata. Nasiyaa obboleettiin keenya waa'ee nasiyaa gisee dubbannu namni hedduun maal isaanii beekanii nama 900 ani hamtuu dubbachuu hin deemu toltumaan dubbachuu deema. Nasiyaan obboleettiin teenya suni kaajjefamte poolisa magaalaa Diredhawaatiin miti. Wanni beekuu qaban namni hedduun dhugaa ishii dubbachuun dhiibbaa Diredhawaa irratti godhu. Bilaal isa deemte kottu. Haasawu. Dhaabbatu moo? Haya. Dhugaan intala sanii garuu akkamiin beektaa humna liyyuu haayiliitu alaa dhufee ajjeese. Hedduu isin jaalannaa warri bulchiinsa magaalaa Diredhawaa hedduu isin kabajnaa. Indan maqaan keessan bara isaanii keessa akkanatti akka jaamuun feenu yakkamaa san seera dhiyeessaa waan jiru dubbachuu barbaadeeti. Akka ishee rabbi haa baasu. Haqa ishee rabbi haa baasu yakkamaan seeratti yaadatu. Bakka fedhe yoo ta'e yakkamaan mootummaa kana maqaa balleessuudhaa deemu kamuu seeratti akka dhiyaatu. Anaaf si beektaa faarsee bulaa humaan harka dakkarmaan abbaa itti amannee faarsuudha.
Niiraadha sila. Namni niiraa fudhata gaa'e. Eessa biiroo niiraarraa fudhatan? Itti dhayitee ga'an isin faarsu jirateera fudhatta. Idaa itti himteetu sana hin harkan isaan yeroo biyya. Numa argan ga'ugaa argan isaan sii dawwalanii kootu sin jaan. Annama ijoolluma kaardii na ergetu takka na dawwala kam gisee humta. Kaardii kam? Nama kaardii na ergi na hiyyooba silkii natti hin buutu. Anillee wasaappii malee. Silkii natti hin buutu. Ati ammaan tana faatee takka maa waliin galchine? Bilaa aleek. Maal goota? Wajji haasoo nagaa inoo bilaal reefu maal jechuu jira? Awa fidi gaati zammaanoo maal isa gurguruu maal isa Fidii hay maal ijoolleen akka eebuu rabbitti ban. Ol fidi gaa mana kee jirraan taphadhaa haasaas nuun ji. Hay maal ijoolleen dhabsuun fitte dhabsuun. teessummaadhaa bara afaan guggugaa nu teessisin kaa saayiba kiyya fidi kawaan fidde. Maali uummanni dhabsuun fitte akkana. Ati salafa fidee zammaanoo. Martoo kan deefi. Anu kan inni amata meeqa akka kophaa taa'u jiru nama seetiin taa'u jiru. Simataa nu feeta. Simataa miti lakki. Fidi kaasuu waan fidde nutti. Nuti boo wanni bar waamee qosoo jiru mana nama guddaa tennee si bira dhufnee miti. Faatee takka laali ol naqimee ta viidiyoo bantu sanuu. Ni fadhani ni feetaa namni idaggisu moo. Naa anaafi miti an bilaalee fi an anaafi miti an. Ay murtii Saayiba nama kiyya si duran guddaa. fixalu. Si duran fixalu. Guddaadha umri lakkisi deemu. Anniin qabaa fi. Osoo murtii jiru waa takka chinsi quqqam. Lakkii billoo kiyya naasiin jee. Tunis maal ati maal feete seete mucaa citaa fi fungirtu. Anti qishaadha murtii. Yaa ta'e irra guddoo laalee fidiif mee.